Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu am jalqaba. Qophii irra keessatti marsabeet keessatti nagaan dhabame namoota heddumaan irra gubanii uummatni rakkachaa jiru. Ni ofirra qaba callaa qabda wanni ati qabdu egaa lubbuun sakeessaan baanee malee waan dubbiin qabdu waan nyaatiin qabdu qabee waan nyaachuma gubanii hayya saamanii lubbu malee waan dubbiin qabdu. Dhimpaatilee siyaasaa Oromoo qabsoo hidhannoof kaan irratti hayyuun siyaasaa maan jedhu. Biyya kana keessatti rakkoo guddaan aangoon biyyaa mataan isaa gaafatama keessi qaamonni siyaasaa hundi wal ga'anii alaabaa akkama godhan akkamiin ufa ta'u alaabaan heera akkamii tolfan afaan akkama ta'u. Suudaan irraa kacittee Suudaan kibbaa waggaa 10ffaa kabajaa jirti. Jijjiirama akkamii dhufaa sagantaa keessatti sanbeessifna. Kanaaf oduu dabalataan waliin turaa an asli galgalo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabanii mani maree nageen UN korkalee taa'in biyyooti sadeen marii waggoota 10 dur jalqaban boodiqa argamsiis jechuun akka itti fufan gaafate. Miseensonni mammarichaa wal dhibdee biyyoota sadan jidduu jiru gaddis gamtaa Afrikaa jalaatti furamuu akka qaban deeggaran. Itoophiyaan garuu dhimmichi garman maree nageenyaa fiduun sirrii mitii jechuun mormiti. Hamza Hussein gabaas qabu. Miseensonni mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii hidha laga Abbayyaa irratti wal dhabdeen Itoophiyaa, Sudaanii fi Masrii karaa gamtaa Afrikaan akka furamu deeggaran. Dhibdee jiru furuuf gamtaan Afrikaa bakka gaariidha jedhanii akka amanan ka himan UN'tti ambaasaddarri Ameerikaa Liindaa Toomaas Giriinfiild gama kanaan Ameerikaan deeggarsa siyaasaaf teeknikaa gochuu itti fufti jechuun walgahii UN irratti dubbatan. Gamtaan Awurooppaas mariin gamtaa Afrikaan durfamu ariifachuu qaba jedheera. Maricha deeggaruuf qophii ta'uu ka hime gamtichi taajjabdoonni isaa UN fi US waliin akka irratti hojjetaa jiranis ibseera. UN'tti bakka bu'aan Raashiyaa Vaasilii Nebenzaa ammoo qaamoleen sadan yeroo Niiwuork jiran kanatti wal arguun dhimmicha furuuf yaaluu qabu jedhan. Raashiyaan dhibdee kana furuu ka danda'u dippiloomaasiif marii qofa jettee amanti. Suduudaan mariidhaan waliigaltee irra gahuun haalicha biyyoota sadeen gidduutti tasgabbeessaa adeema jennee amanna ka jedhan Nebenzaan biyyoonni yaa Abbayyaa irra jiran hundi jaarsummaa gamtaa Afrikaa jalatti irratti hirmaachuu qabus jedhaniiru. Lakkoofsa qaamolee jaarsummaaf gidduu galanii dabaluun bu'aa qaba jennee hin amannu ka jette Raashiyaan yoo biyyoonni sadeen irratti waliigalan saatalaayitii haala guutiinsa hidhichaa hordoftu nan gumaacha jetteetti. Ministeerri bishaan jallisii fi anniisaa Itoophiyaa Injiinar Silashii Baqqalaa gama isaaniin ka jala muramee beekamuu qabuu fi garaagarummaa biyyoota sadeenii tahee olaantummaa bara kolonii gamtokkeen ture sana tursiisuuf yaaluudha jedhan. Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa Itoophiyaan biyyoota ollaa waliin waltumsuun akka hojjechuu barbaadu himuun dhiibbaa siyaasaa kamiyyuu akka hin simanne immoo ibsan. Ethiopia generates 77 billion cubic meter. Biyyi bishaan cubic meetirii biliyoona 77 maddisiiftu waan xiqqoo yaa'a waggaa irraa humna elektirikiif itti fayyadamuun waanuma sirriidha. Sudaaniif Masriin xumura hidhichaa irraa faayidaa barbaadan irratti nu amansiisuuf hin barbaachisu jedhan. Injiinar Silashii Baqqalaa dabaluun wal dhabdee bishaanii kana irratti mari'achuuf manni maree nageenyaa kun bakka sirrii miti jedhan. Yeroo hidhichi guutamuttis biyyoota ollaa irra miidhaan gahu hin jiru jedhaniiru. Naannoo marsabeetii keenya keessaa rakkoo nageenya duraan jiraatullee guyyaa 3 amma ammaachuu jirti. Har'a magaalaa naannichaa isaa keessatti waladhiis cimaa ture. Manneen hedduu gubanii manneen barnoota cufaman. Isaa keessaa gosa hedduun jiraatullee wal dhibdeen Gabra Booranaa baraan hammaachaa dhufte. Chiif Mataa Arbaa Abbaa Dawaaqoo waan harturee gaafadhe. Olla dhaabatti ollaan kun ni Gabra Booranaa waliin qubata. Olla kan kalee haadhati. Gabartii kalee haati. Kalee haatee nama bu'aa tokkollee jeeftee. Edaa gennani manneen Booranaa ka olla sukee jirchuuf gubti. Sunirraam diramaan kaatee biyyitillee manneen Gabraallee gara Ardaasiyyaa kee jira biddaanti kaawwaansi. Ammaatti manneen gubate akka beektu. Ani kagam kiyya kana abiyyaa Booraanii kun jala qabate mangudanii afurii. Hammoo ardaanuu keessaa baqatee namni keessa buluulee hin jirre. Namni nu ardaanuu cuuf baqate. Namni nu keessa buluutti hin jirre. Sababi waraan kana maan warri hunini duriillee kanum fuula tokko qubata ammaan tan maanti jijjiiramee namni wal nyaaphee akka waladhuu jira. Waraanii humbeetta fagoo aansi. Bisaan madde waliin sooratanii irra jala qabee marra bisaan waliin nyaatanii irra jala qabee lafa waliin qubatanii irra jala qabee waraanii kun akka nuti dhufe. Wamsunii deemee utuu mardaa namni jiru seen. Ayyee galatoome. Galatame. Chiifi Jirimee Aabbeen Okkaloo waraanii hammaatee namni hedduun qe'ee isaaniirra buqqa'uu hima. Har'aa waraanii Agdeeraa yookiin magaalaa seenee bakki cuuf hidhamuu dubbata. Gostii waggaa dheeraa nagaan waliin jiraate ammaaliif wal dadhabdee waliin nyaaphee jedhe gaafadhe.
Wanni kun xiqqoo tokko jajjabdu namni waan danda'e waan kana leerullee hin jiru. Ammoo guddinni nama wanni siyaasumatti akkana wal dhibu malee namni duri warri kun cuftii obboleessa obboleetti aadaa guyyaa waliin jedha. Afaan takka tubbata namni gargariyyuu hin beeku. Wanni kun sheexanumatti harum siyaasa kanaan jidduu seenetti biitti sun akkanaan wal balleessiti. Poolisii jidduu seenee waraan kan dhaabee eegi ganama dirkeessa waladhanii ijoolleen skuulaa barachuu warri hin dandeenye cuftii ganamaan baqattee galteedhani. Poolisallee yaamne innaan ka xiqqoo turanii malee la dhufanii akdasaa xiqqoo tokko bii qarqaaran ammoo xiqqoo biyyirra tutturanii. Jiruu warra marsabeeti waraanii kun akkamiin jijjiiruu jira? Daa'imni xiqqaan tokko lolana lubbuu dhabee ammaan tana akka irra ollaa corooraa sun iskuul tokkotti alidaaya jedhanii arriidhanii iskuul sun ofiishaalii arriidhanii kadhaabaa tokko guyyaa dura haaniidhanii haallee littoo injoosi gaafin daa'imni lubbuu dhabidhanii amma iskuul sadiitti hidhame amma iskuulii tokko dhibiilleen haa kollajiloo tokkolleen reef hojjan dhaga'u jira hidhamuu jira kuulii guddoo hidhame lakkii kan ammallee guyyaa bananillee hin beekan wanni kun qabbanooftu waaqummaan qabbaneessutti. Qabbaneessin. Amiin. Namoota irra guban keessa tokko ta'e Abguyyoo Soraa maatiin lubbuun baqatee al jiraachuu him. Duraan Gabraaf Booranii olla isaa nagaa waliin jiraachuu him. Wal gufachuu dhabuu isaaniitiif olla nagaa jedhanii maqaan bahe. Haa ta'u malee namoonni ala dhufan walitti isaan yakkee qabeenya fi jireenya isaanii dhabuu dubbata. Mootummaan nagatessuu dhabuu fi qabeenya isaanii kasaamatanii kaan barbadaa'e taa'ee laalee jedhee koomata. Akka adoomaniin gubatanii baqatan him. Duuba nulleen namummaa gumbeetta namni amaan jiru namni dasaalleen jira. Duuba namummaan tokko nu himee akkanuu dura baqannee keessa nu dhabettiin maatii abbaafannee maatiin jira galchee eegee amma nu duudee guyyaa tokko nu hadhee nam tokko nurra ijjeesee qabeenya keencuuf saamee waan hafu gubee wamaayyuu hin qabnu nu amma lubbuu ta'e namaleyyuu waan tokko hin qabnu horii qara fudhatanii wayaa cuuf bira yaane shaati tokkoof waan ofirra qabu callaa qabate wanni ati qabdu egaa lubbuun si keessa hin baane malee waan dhugdu hin qabdu waan nyaatti hin qabdu qabee waan ati nyaatti cufaa gubanii hayya saamanii lubbuu malee waan dibii hin qabdu. Waaqab lubbuu ta'e malee maatiin ta'e fuluma namnu na'u waan dibii qabaannee itti kenninu laftii waraanii deemu hin jirtu intalli tokko harma kan nam tokko bir keeyannee tokkollee nam tokko bir keeyannee tokkollee nam tokko bir keeyannee akka maan biyyaallee qabee beektaa biyyaallee hin goddaane akka ofillee hin goddaam ta'an. Ayyee galatoomi waaqii nageessan guutinna. Gamhaaniin dhaatu dirsaa kutti manneen isaa kan irra guban Abiroo Bayilemaa gubachuu isaa bilbilaan dhaga'uu hima. Isaan guddoon irra guban minimum hin qabne diiruun keessa fuluma matana harooboota jedhanii lolillee narrallee eerumsuun jedhan guddoo walaadhaan jedhan narrallee simu keessaan hin beekamoo achi hin jiru narobbi jira. Namni achi jiru warri kawujiiti boolisilleen achi dhufee warsuun guuree naannoo cabsan jedhanii mina kee jirmi karibuu afaanii fula tokko 8 9 10 reen kee jirti lukkuun kee jirti reeya gammayyuun garree lukkuu waliin. Bulchaan Ardasaakuu Abdii Dorosoo Paarlaamaa dabalatee hoogganoota mootummaa garaagaraatti rakkoo hin dabarsinuullee furmaata maatuu argachuutti hin jirru jedhe. Garuu labseeraan bulti keessatti akkamiin uummatii guyyaa guddaan magaala keessatti qawwee waladhaa jedhee gaafadhe. Wanni nuukalee Matiyaangiillee gaafan suni akka isi sirkaalii haja marsabeetii faqa baay'inee wal gaafan sababu laf guddoo akkasii marsabee keessi dirii jiru beekta tokkuma marsabeetuma. Poolisii guddaan Ardasuun jira. Wanni mootummaa taayuu naashinotiif ta devolutionii wanni isin qabdu guddinni fulasuun jira. Yoo fulaan sun security hin qabne fulatamii security qabu. Duuba akkasiifuu war sirkaalallee nu hin gaafan. Yaayyuu hojii dadhabdan yaayyuu hojii irratti raftanii yen. Warri ammoo guyyaa qaraa waan kan tabse sababu namlama ijjeessani. Raasa keessatti warrumaa walii jeessu namsadii ijjeessan warrumaa walii jeessu. Yoo amma dhufee namni petrool shilingii 200 miliyoona 3 4 5 nam dura gub kaayyuu namni kun maisha isa cuf waan kanaa jiyaadee midhaafate akkam nam dhukkubsiti. Duuba akkasiifuu nu war sirkaalallee kalee makoosa warraallee yaayyuu itti himne labsuun duuda nam silaan deem kaayyuu bitta namni sun qawween deema jedhani. Atu irra fudhadhain ka gostan hin jennu namu wayakkuu deemu. Hojjaatiin ufii jallatti waan jedhan abbaan uftumatu ufin dhabu jedhan warri marsabee kaawuntii uftumati maaliif bisaan dhibii nama gaarii kee kaanii kootti laftan hadheedhaniin. Namni nama dhuu jiru laf dhibirra dhufuu jiru jechuu. Yoo nam gaarii hin guurani ka warri mootummaa dhaga'u kanu dhageennu yoo akkasii gaarumaan nam guuraniin namni kiiloomeetira 100 200 miilaniin deema keenyaarra duuba. Anyway, waan hedduu jira. Wanni ammaan tana naagaafi ta'e warra ollaa irra buqqa'an ka man irra guban kan takka tana ollaa isaanii deebisan moo faalimaan?
Wanni sun cuftinuu wal dhageettiin taati. Gumiin laazima wal dhageettee maanitir nu jira gulbaa'uu qabdi. Duuba akkasiifuu wanni muhimu wanni hangafa kaayyuu anin jechuu fedhu. Gumiin marsabee kaawuntii fulaa jirtu cuf waan nagaa fudhattee nagaa jabeessuu qabdi. Galatoom. Galatoomatillee. Dhaggeeffattoota namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii Suudaan irra kacitte Suudaan kibbaa har'a waggaa 10ffaa hundeeffamuu isii kabajee jirti. Waraanni waliinii fi rakkoon dinagdee qormaata guddaa biyyattii duuba tarkistee turte. Pireezidaant Salva Kiir fi ittaanaan isaa Riek Machaar sirna irratti biyyi isaanii wal waraanota hin deebine uummataaf wadda galan. Xiyyaarri deeggarsa namooma kennuu fi gargaarsa Itoophiyaa Tigraayitti balali'u kamiyyuu magaala Finfinneetti bu'ee sakatamoo qabu mootummaan Itoophiyaa beeksise. Duraanii balaalinsi kamiyyuu gara Tigraayitti akka hin taasifne dhorkamee ture. Waxabajjii 28 irraa eegalee garuu xiyyaaronni deeggarsa namooma kennan akka garasi malaan eeyyamam. Kuniin deeggarsi namooma qaamolee deeggarsa barbaadan bira ga'uuf ta'uu himu mootummaan Itoophiyaa. Bara dargaggummaa isaa hundeessaa akkasumas durtaa jalqabaa bilisummaa Oromoo ka ture hayyuun siyaasaa Diimaa Noggoo filannoo jaaffaa Itoophiyaa irratti dhuunfaa dorgome. Paartiilee mormituu keessumaa Oromiyaa keessa socho'an addoo filannoo irratti hirmaatanii mana maree keessa taa'anii iyyachuu fi akka paartiilee mul'achuuf isaan gargaaraa yaada jedhu qaba. Rakkoon demokiraasiin Itoophiyaa paartiilee siyaasaa cimoo ta'an dhiibuu jedha. Paartiilee siyaasaa Oromoo qabsoo hidhannoo fi kaan irratti BBC waliin turtii taasisan ammayyuu itaanatti dubbise. Filmaanni fudhatamummaa mootummaati kan mirkaneessuu danda'u. Garuu biyya kana keessatti rakkoo guddaan aangoon biyyaa mataan isaa gaafatama keessa jira. Qaamonni siyaasaa hundi wal ga'anii alaabaa akkama godhan akkamiin ufa ta'u alaabaan heera akkamii tolfannu afaan akkama ta'u caasaan federaalizimii akkama ta'u kana irratti waliigaluu qabu. Waliigaltee hundee irra ga'uu qabu. Sana booda heerri barreeffamuu danda'a yookiin ka jiru wayyeeffamuu danda'a. Malee filmaanni homaan furuu mootummaanis kophaasaa kana murteessuu hin danda'u. Gama paartiilee siyaasaa wama wal dura dhaabbannaa jira paartii biyya bulchuu wajjin akkamiin furamuu qaba kun? Paartiileen siyaasaa Oromoo amma jiru jechuun hin danda'amu. Tu jiraatanii of mul'isu jechuudha. Baay'een isaanii maqaadhuma durittiin ijaaraman qabataniitu akka alaabaa qabatanii isa ittiin deemu malee keessattuu warri paartiilee kana hoogganna jedhanii of jalaa caasaa bal'aa caasaa uummata keessa diriiree miseensa bal'aa qabu hin qaban. Rakkoon biyya keenyaa walii galaa'u dadhabina paartiilee siyaasaati. Waa'ee paartiilee naa kaaftanii garuu mootummaa himatu isaan akka nuti ijaaramne akka nuti cimnee mootummaatu nu cabsaa. Mootummaan kottuu na mormi jedhee hin ijaaruum nama. Qabsoon yoomiyyuu wareegama qaba. Wareegama sodaatanii immoo qabsoon godha jechuu hin danda'amu. Hidhamuunis akka jiru. Duunis akka jiru beekaniiti ka qabsaa'an uummataaf. Kanaaf amma filannoo irratti hirmaachuu dhabuun isaanii dadhabina isaaniiti yaada jedhu qabdu sun. OLF rakkoo of danda'e qaban karaa tokkoon hojii siyaasaa keessatti gara kaaniin qawweedhaan kana keessaa tokko filachuu danda'uu qaba. OFCnis immoo qophii gahaa qaban natti fakkaatu hirmaachuudhaaf. Kanaaf qophii sana waan hin xumurataniif sababa godhate ta'a malee waan isa hirmaachisuu hin dandeenyeef hin qabu. Filmaata wayyaanee keessattuu hirmaachaa baheen baroota dheeraadhaaf. Namoonnis hidhaa ta'anii Baqqalaa Garbaa faayidaa ta'aniitu filmaata 2015 keessatti hirmaatan dhaabaan dogoggora godhaniiru isaanis tarii gama mootummaatiinis immoo dhiibbaan garaagaraa irratti godhamuun keessattuu waan haala nageenya biyya keessa ture wal qabatee walumaa gala immoo mormii humna wayyaanee wajjin jiru wajjin wal qabatee namoonni kana keessatti lallaaqatanis jiraachuu danda'u. Siyaasa Oromoo keessa walii mannaa kana walitti duuluu kanatu baay'ata. Namni waliin dhaggeeffatu. Namootumti siyaasaallee miidiyaatti dubbachuufaaf yeroo rokkatan mul'ata. Maal taajjabdan waggoota dheeraa kana keessatti maalirraa maddee? Ani yeroo dheeraadhaaf numaa miidiyaa irratti dhiyaachuu yeroo itti jibbe qaba. Itti nama abaaruuf, arrabsuu fi kanatu jira. Kun immoo siyaasaan Oromoo baay'ee boodattafaa ta'uusaa. Siyaasaadhaan yaada garaagarummaa qabaachuu hin danda'a. Namni yaada baranaa yaadaan wal falmee waliin jiraachuu danda'u uumuun barbaachisaadha na fakkaata. Tolee guddaa galatuma Dooktar. Galatoomne. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganumaa torbaan guutuu nu eeggatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isanii jedha. Mammaansi galgal kanaa waraabessi guyyaa yuusuu halkan nami nyaata. Hiikaan isaa isan biraatti maanii koomenti keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Hamza Hussein gam teknikaatiin Deevis Masaaru kan isaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.